Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin heederii fi fuutarii akka fayyadamnu dookimentii keenya heederii fuutarii galfanne akkaataa kamiin akka qindeeffannu ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa irraa keessatti immoo kan waliin ilaallu akkaataa kamiin haala argama yookaan akkaataa kamiin dookimentiin qopheeffanne dispilay ta'uu akka qabu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatanii yeroo gara fuula YouTube kiyyaa dhuftanii akka subscribe gochuu hin daganne isiniin jecha kan miseensa taatan immoo mallattoo notification irratti osoo hin cuqaasinii akka hin dabarre isiniin jedha. Kallachumaan gara barumsa keenyaatti gaafa gallu yeroo dookimentii keenya qindeeffannu tariitii yoo home taabii keessa jirtu ta'e yookaan search yookaan taabii kana keessa jirtu ta'e akkaataan itti display ta'u akkaataatti dookimentii keenya kun argamuu qabu tarii projectoriidhaan kallachumaan projectoriidhaan waan word irra jiru kana dhiyeessina yoo ta'e maal gochuu qabna jechuudha. Full screen gochuu qabna. Full screen akka ta'utti display gochuu qabna jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhu yeroo baay'ee wantoonni presentationif dhiyaatanii waltajjii garaagaraa irratti presentationif dookimentiin qopheeffannu dhiyaachuu danda'a. Yeroo presentationif dhiyaatanii dookimentoonni hedduun erga wordiin qophaa'anii booda gara PowerPoint'tti jijjiiramanii slaayidiidhaan dhiyaatu. Haa ta'u garuu slaayidiidhaan hin dhiyeessu akkuma kanatti wordii kanaan hin dhiyeessa jettanii kan murteessitan yoo ta'e maal gootu home irra jirtu ta'e insert irra jirtu ta'e achi baatanii dhuftanii maal gootu view kan jettu kanarra dhuftu jechuudha. Gaafa view kanarra dhuftanii view kana jala kan jiru akkaataatti wanti nuti dookimentii nuti qopheeffanne argamuu qabu kan itti murteessinudha jechuudha. Riibanii kanarra kan ilaaltan kun hundi isaanii akkaataatti dookimentii keenya kun argamuu qabu kan itti murteessinudha jechuudha. Fakkeenyuma tokko isinii kaasee amma fakkeenyaaf full screen ta'ee projectoriidhaan akka mul'atu barbaanna yoo ta'e yookaan asuma kompiitara keenya irratti full screen nuuf haa mul'atu jenna yoo ta'e maal goona full screen reading kan jedhu kanarratti kilik goona jechuudha. Gaafa kanaa kunoo mata dureewwan silaa agartan riibanii barreeffama ol jiru sana balleesseetu ofiisaa full screenidhaan mul'ata jechuudha. Ofiisaa full screenidhaan mul'ata. Bifa kanaanii barreeffama keenya dubbisuu dandeenya jechuudha. Achi keyboardii irraati aappii fi daawun aroo fayyadamne dubbisuu qofaadha jechuudha. Akkuma silaayidii aappii fi daawun aroodhaan daawun kana fayyadamnee dubbisuu dandeenya jechuudha. Yeroo aappinu amma fakkeenyaaf iskiriiniin kuni fuula argitan kuni 15 irra jira jechuudha. Fuula 15 fuula 16 fuula 17 jijjiiraa deema jechuudha. Yoo duuba deebine immoo kun apparoodhaan duuba deebina. Bifa kanaan display gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan asuma as keessaa kana kiloo jennee abaanu. Inni kan biraan asitti kan agarru bukkee kanatti akka slaayidiitti akka PowerPoint'tti bukkee kanatti jechuu dandeenya jechuudha. Wanta asitti arginu kuni squareidhaan bukkee kanatti akkuma slaayidii PowerPoint'dha akka argamu gochuu dandeenya jechuudha. Akkamti goona iddoo kana gaafa dhuftanii jechuudha. Iddoo kana gaafa dhuftanii kunoo thumbnails kana irratti kilik gootu jechuudha. Gaafa thumbnails irratti kilik gootanii kunoo bifa kanaan slaayidii fakkaata jechuudha. Gaafa laaltanii PowerPoint fakkaata. Wordidha garuu Microsoft Office Word 2007 irra jirra. Garuu maalidha? PowerPoint fakkaata jechuudha. Bifa kanaan mul'ata jechuudha. Bifa kanaan mul'ata. Yoo mul'akki mata duree naafa mul'atu jettu ta'e isa kana balleessitanii jechuudha. Yoo mata duree naafa mul'atu jettu ta'e isa kana balleessitanii maal gootu document map kan jettu kana irratti gaafa kilik gootan kunoo bifa kanaan mata dureen dookimentii isin qindeeffattanii bifa kanaan argamaa jechuudha. Kana xiqqeessuu guddisuu dandeessu. Bifa kanaan argamaa jechuudha. Bifa kanaan argama. Yoo barreeffamni keessan dheeraa ta'e akkas butachuu dandeessu. Hanqoo gaggabaabaadha waan ta'eef asuma irratti akkas butadhee ni agartu. Amma bifa kanaan yoo asirratti kilik gootan iddoo mata duree sana argaa jechuudha. Kanaan naaf argamu yoo jettanii bifa kanaan qindeessuu dandeessu jechuudha. Erga kana gootanii booda dookimentii keessan seevettanii baatu. Seevettanii erga baatanii barreeffamni keessan yeroo hundaa bifa kanaan argamaa jechuudha. Yeroo baay'ee
wantoonni PDF-dhaan gara interneetiitti dhaqanii dokumentii kana publish gochuu barbaannu yoo ta'e bifa kanaan yoo taa'e gaariidha. Bifa kanaan yoo taa'e bareedaadha jechuudha. Maaliif dubbistootaaf ifaadha amma kun. Ifaadha. Gana mata duree tokko irra deemee barbaadurraa ganaan akka ittiin scrollidhaan asii gadi deemee barbaadu qorra kun iddoo mata duree sanaa dhaqee gaafa kilik godhu iddoo mata duree sanaa dhaqaa nan dubbisaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dookimentii bifa kanaa yoo qindeeffanne bareedaadhaan isiniin jedha. Warroonni kuni peejii tokkoon akka mul'atu, peejii lamaan akka mul'atu gochuudha. Kanaaf asitti kana kaasuun barbaachisaa yaadu irratti shaakalaatiin ilaala irratti cuqaasuudhaan ilaaluu gaarii ta'adha yaada. Giriidonni kunis amma nu fayyadanii fakkeenyaaf giriidiin kun waan nu fayyadu kun barreeffama irratti giriidii gochuu hin dandeenyu waan ta'eef. Ruuleriin kuni ruuleriin isinitti meera kanaan dura faayidaa ishee waan ta'eef ruuler gara walitti gaafa deemnu kun bifa kanaan argamuu dandeessi. Baddi mul'atti. Naafi ruuleriin faayidaan isaa kanaan dura ilaallee wajjin tokko waan ta'eef kana asitti kaasuun barbaachisu. Warroota kanas irratti cuqaasuun ilaala. Bifa kanaan web layoutedha kun. Isa kanatiin ilaala. Badaa asitti namti hin jedhu. Naafi akkaataa kamiin barreeffamni keenya akka argamu bifa kanaan murteeffachuu dandeenya jechuudha. Zoomiin kuni zoomiidha. Barreeffama zoomii asis jala kanas ilaaltu jedhee yaada. Bootomii jala kanaan dura isinitti himeera. Ilaaluu dandeessu. Zoom gochuun asiis hin danda'ama. Asiis gonaan godhattan asiis gochuu dandeessu. Badaa kuni waan asitti bakka nuti kun ayikanoonni kuni asii jiru. Asii jiru ayikanoonni kun. View barreeffama keenya yookiin LCD'n isa ta'u akkaataa kamiin akka inni mul'achuu danda'u sirreeffachuu yookaan seetaap isaa arreenji gochuu dandeenya jechuudha. Yeroon kanas ni jedhu akkaataa kamiin dookimentiin keenya argamuu qaba yeroo dubbifnu isa ta'u yeroo displee goonus akkaataa kamiin argamuu akka qabu bifa kanaan kan arreenji godhannudha jechuudha. Review jalaati commenti kan jettu kan new comment kan jettu kan akan isin agarsiisa jechuudha. New commentiin kun maalidha? Commentii akkaataa kamiin akka itti kenninu barreeffama barraa'ee jirutti commentii kennu jechuudha. Fakkeenyaaf barruulee maxxansitanii jirtu ta'a. Yookaan qorannoo diraaftii isaa qopheessitanii advisor keessanitti kennitu ta'a. Walumaa gala barreeffama barreessitanii hiriyoota keessaniif qooddanii yookaan barsiisaa keessaniif qooddanii commentii fudhachuu barbaaddu yoo ta'e akkaataa kamiin commentiin akka itti kennamu kan nu gargaarudha jechuudha. Innis maalidha? Yoo ta'iitii hoomii irra jirtu ta'e review kan jettu kana dhuftanii jechuudha. New comment kan jettu kana irratti kilik gootu. New comment kan jettu kana irratti gaafa cuqaastanii dhufeetinii gala jechuudha. Fakkeenyaaf dhiifama duubaan deebi'a. Fakkeenyaaf iddoo kana irratti commentii kennuu barbaada yoo ta'e ishee kana lama sarara kana irratti commentii kennuu barbaada yoo ta'e sarara kana irratti sarara kana dibeen commentiin jedha. Bifa kanaan iddoo kanatti commentii isaa barreessaa jechuudha. Commentii iddoo kanatti barreessa. Wanta fooyya'uu qabu kana fooyyessee bifa kanaan iddoo kanatti barreessa jechuudha. Kana kun fooyya'uu qaba. Giraamarii ta'uu danda'a, eererii ta'uu danda'a, yookaan hanqina walumaa gala hanqina dookimentii kana wanta fooyya'uu qabu bifa kanaan itti barreessa jechuudha. Tariitii fuula biraa keessattis tarii waan fooyya'uu qabu yoo arge bifa kanaan yaadatti kennuu danda'a jechuudha. Yaadatti kennuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf iddoo kana mee kanatti yaada kenna yoo ta'e kana selektii godhetan commentiin jedha yaadan itti kenna jechuudha. Kun kana ta'uu qabaadhe. Kun yookaan spelling error ta'uu danda'a yookaan grammar error ta'uu danda'a yookaan yaaduma sana jijjiiramuu akka qabu barreessitu jechuudha. Bifa kanaan commentii itti kennuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan commentii itti kennuu dandeessu. Commentii lammaffaa jedhee kaa'aa kun yoo tarii fakkeenyaaf kanuma yoo selektii godhe commentii kana
asitti itti kennaa jechuudha. Keenyaa komentii kanaan barreessuudha anuma barreeffama kana fuudhee. Asitti kun fooyya'uu qabaadha walumaa gala. Kun fooyya'uu qabatanii kan isin yaadatti kennitanidha jechuudha. Kan isin yaadatti kennitanidha jechuudha. Bifa kanaan komentii sadaffaa. Amma komentii tokko lama asirra komentii asirra ani argitu gaa bukkeedhaan kaa waan ta'eef holdi ta'e isinii mul'ata. Gaafa barsiisaan keessan yookaan hiriyaan keessanii waan isinii barreessitanitti yookaan waan isin fooyyessuu qabdanii yaada isinii kennu bifa kanaani. Siida kanarra deemtanii barbaadanii yaadanni isinii kenne sana irratti ilaaltanii sirreessitu jechuudha. Sirreessu jechuudha isaa booda. Kunoo asitti yaada isinii kenne kana sirreessu jechuudha. Asitti yaada isinii kenne erga sirreessitanii booda kanarraa balleessuu dandeessu. Gaafa kana akkas gootanii dileet gaafa gootan sorry gaafa dileet gootanii bada jechuudha. Badarra. Dileet gootu. Keenyaaf kan dileet gootu. Badarra. Comment. Bifa kanaan komentii gochuun hin danda'ama jechuudha. Barreeffama keenyatti komentii kennuu dandeenya jechuudha. Kana isiniin jedhee kutaa ittaanu keessatti tariitii riiviyuu kana keessaati wanti waliin ilaallu akkaataa kamiin dookumentii keenya pirootektii akka goonu waliin ilaalla jechuudha. Warri kun warra intarneetii fi asuma dikshiinarii isaaniiti. Intarneetii irraa tiraansleeshinii barbaanna yoo ta'e tiraansleetii iddoo nuti itti goonudha. Dikshiinariidha. Warroota kana biraan darba yeroodhaa fi barnoonni keenyarraa kana yeroo fakkaatu namoonni miseensa haaraa taatanii osoo fuula yuutuubii kiyya sabskiraayib godhin akka hin baane isiniin jecha hanga kutaa itti aanu tola garuutti nagaan naa turaa isiniin jira. Galatooma.